Humniti adda naannoo Somaalee cinaksanii fi gursumii irratti dhukkaasa banaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Guyyaa dheengaddaa fi kaleessa hanga irraa dabalatee humniti adda naannoo Somaaleedha cinaksanii fi gursumii irratti lola banuun namoota nagaa 12 ol ajjeeftee qabeenya ummataatis hedduu saamaa jiraattu jiraattonni aanaa cinaksanii fi gursum dubbataa jiru. Itti gaafatamaan nageenya godina Harargee dhimmichaa akkuma yeroo darbee callisuun ilaalaa jira. Itti gaafatamaan nageenya godina Harargee ba'aa sabaan kan Somaalee lola Lijuwaayiliin ummata Oromoo cinaksanii fi gursum irratti raawwataa jirtu yeroo darbee walitti bu'insa gosaati jechuun kan yaadatamu ammallee dhimmicha callisuun ilaaluu filataa jiru. Lolichi garuu guyyaa 3-4f kan deemaa jiru. Lijuwaayiliin Somaaleedha viidiyoo waraabuun dhaaddataa gara sanitti wal guuraa jirtu. Viidiyoo isaan dhaaddataa waraabuun gara TikTok isaaniitti maxxansan kana fakkaata. Bestiana marga irrike taniki irrike midani jallike shali konne siranya ne